السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفون زالة متوت أفكار جمتو تو متورو مزر درس وقت مزر تانيتي نجا في كباجان كان أمني كل رماد اسم برا حاجة وسنين تجا اسم زالنا اسم كبانيا أكاد شمار كفون يورون كريستانا اللي أرسيفي بحافي كيب أصو هنجي إننا هم كم كيسانو كبيه كيسالي كم بي على اللي وقت مزر تانيتي نجا في كباجان كان أمني كل رماد اسم برا جوجتا أو دفتو تكيا حر اللي مشالي براسين كبد اسم فيزرا كوابرة تبي كيلوتي فراش كان ولكن كنا جالته إذا ديبتي أجزته زبتي شوكا اسم ترى أكسما كمال كانوا قفا ركبوتي أكنا بريدو ركبوتي دبلايتين هيد ترسين إسا كانوا وجوانت إسا بوتو ماتي ركبوتي فيرموزي أكسما جوانا إسا هيدو ماتي تأيفي أكسما دستي كاسيولي مشالي هيدو كبيشترا وبلكن دينا باترا دابولي هنك أبجي تلجيني اللي هنك أبجي مال كنا قفا كنا اللي وبريم في اللي كنا أبدي جتولا ما شاء الله ربي سر عجالته مشالله هدوك أبدي جتولا كنا مو يورو اسم أوبسان نيجاتن كتي إساتو كتب كونهنيهم تكما كتي أسوهن من برتاري نجري جتولا هردوتو تكيا إسنا راك إيجام فيديو هي كنا جلك أبغى حاجة تمرات ترتيبا أجيب فتشولا أكاسما مو مشالين كون أبوليتين تينا كنا دولي مشا نبرات على بتزرت جتولا مشالي فنشرات في عربي مدرسة اللي نبرات على بتزرتي أبوليتي هدونا جلتو في سنجر فلانو كان كيف فلانو كي يتأكيد في هدونا جلتو مسجالة مشالي إسي ترتيبا زي ما قلت مشالي إسي باين جولدني لا جتولا مال كنا قفا بودلي ولو مدرادو كان سوتو مسوتان أجزاء دا وسو هنكلين درو مشالي منا قوتو سماتو يونا بتنا تمرنا نجتة هدونا جلتو مسجالة دا سنجرا أبوليتي أكاسما وروني هكذا أنا جبسي تاني نوجين أبتني قدني هي هاويتان هندو ما كيساني وسنجالة دا اسم كباجا سنجرا وروني فيديو كنا كنا فارو تاتان سبسكرايب يقول أسباب نسا فيديو كنا كن أكجا إفنين اسم برجع هي اسم فيادا وانت إفجشورا ورونا مويو ما بله هي تاتني هنگا منا جبسي نوجين تورتان اسم جالة دا هيريو تكيساني شير قشورا أكاسي وجه فيادا من تاسي ساسن نجرا لايك يسون تكين تكوشي كيسانو برندر بنا سبب نسا فيديو كي أكسران نالا لمفرغار كارا جلك بركة سنمول إسوا كم براتني فراش كنا يجورا فراش نقولي ما شاء الله هدو بريدا كم سنر kita kana kinu argitani mashallah bareda da trasi kana mo isni himejura isbon jidamiti ka quality sanini isni jide isni himejura ka hojjanu meshan hundu mesha quality ti kinoti akuma soft kinu olide da yoro trasin kun malin kamalti hojjetani trasi algarrat itti fayyadamu tokkin namni hin beekne jiru trasi algarrat yoro richisan akka mormi nama hin dhukkubne fi akka comfort kana jechuudha yoro richisan gaddebiti yookaan ammoo yorra kana ammoo oluma deebiti quality san isa san jechuudha xiqqishuun beektirasin kunillee isa sanarraa hojjetame tarkiin isaa ammoo carqee bareedaa kana jechuudha maatii ofii jechuudha hedduu bareedaa kana qofaa miti jechuudha namni tokko kana laaltanii kana qofaa hojjenna akkasitti fakkaan kararii isin barbaadanii kararii baay'eetu jira kararii hedduuyyuu fayyadamuu dandeettan jechuudha warroon jechuu barbaadan kararii baay'ee mircaa kararii baay'ee qabna waan ta'eef kararii hedduun isin hojjechuu dandeenya jechuudha kana qofaa miti kararii hedduun hojjenna inni karariin kunillee kararii baay'ee bareedaati namoonni barbaadan kararii kanaanillee isin hojjenna jechuudha argitanii hedduu bareedaa karariin kunillee baay'ee bareedaadha diizaayiniin isaa guutuun diizaayinii kana garuuyyuu kararii bichatuyyuu garagara jechuudha kararii hedduu babbareeduu fi kararii ajaa'iba kanatu jira jechuudha yoo barbaadan kararii barbaadaniin na ajaja filannoo kiyyaan gootan kararii isin barbaadan isiniif marate kararii isin barbaadaniin isiniif hojjechuu hin danda'a kararii babbareedaa ajaa'ibaatu jira zaanii babbareedaatu jira jechuudha warroon hojjechuu barbaadan kam amma itti hojjenne kana ta'e jechuudha akkasuma ammoo karariin ammoo kararii biraallee yoo barbaadan hin jira jechuudha karariin kana qofaa miti kararii bareedaa tokko tureeyyuu inni sun amma jala saati kana argachuu hin dandeenye osoo isin mul'isee baay'ee bareeda jechuudha karariin kun amma kararii kireemidha jechuudha adiillee miti kireemidha baay'ee bareeda jechuudha diizaayinii amma ittiin hojjedhee jiru kana jechuudha baay'ee bareeda kararii kanaanillee hin qaba meeshaa baay'ee hin jiru ajajnaa baay'ee hin jiru isaanillee isiniif hojjedhee jechuudha argitanii ka'amni isin mul'ise kunii fi kunillee tokko hundi isaatu tokko argitanii milaala karariin kunii fi karariin sun garagara garuu diizaayiniin isaa tokko argitanii diizaayiniin isaa garuu tokko jechuudha warroonni barbaadan kanaanillee isin hojjannaa filannoo keessaniin jechuudha kan isin hojjannu hedduu bareeda jechuudha garaan isaa keessi isboonjidha namoonni baay'een kanatu furdaadha na fakkaata malee kun furdaa miti namni jedhu nama baay'eetu jira jechuudha
inni guddaan isin carqii quality filadhaaf nutti fida. Garaa isaa keessa ispoonjii waan galuuf jecha hundumtuyyuu furdaadha. Carqii quality furdaa fidadhaa sun jira. Garaa isaa keessa akkan ispoonjiin galaa gabariin isaallee akkanuma furdata. Carqiin kun baay'ee furdaadha. Argitanii kun baay'ee furdaadha isin mul'ata. Baay'ee furdaadha. Ispoonjiin osoo keessa galuu baateeyyuu furdaadha. Nam tokko inni kun hin luqqa'aa miti ka jedhu jira. Carqiin kun sijjammar darajaa qaba. Tokkoffaa jira, lammaffaa jira, sadaffaa jira jechuudha. Tokkoffaadha yoo ta'e gara luqqa'ame tokkoffaan gara luqqa'uu hin qabu meeslaala. Qeensaanuu yoo haga feetanoo faayidan tokkoffaan gara luqqa'uu hin qabu. Yeroo miiccamu calaqqisaan isaa kun irraa bahaa namni jedhu baay'eetu jira. Gaafiin keessaan gaafiin akkasii waan dhiyaatee fi garuu iyyuu kwaalitiidhaan tokkoffaadhaan hojjetamu uummata irraallee hin luqqa'u uummata kallee hin ta'u garuu lammaffaa sana yoo ta'e yeroo booda irraa luqqaa jechuudha yeroo booda itti fayyadamanii namni yoo irra taa'u akkana sosocho'an irra gara nagara sosocho'an adda rukusatiin irraa luqqaa jechuudha yoo tokkoffaa hin ta'ini inni kun garuu tokkoffaadhaa hin beektanii tokkoffaadhaa hin jechuudha asumaan gara gatii isaatti isinii baha jechuudha. Akka gatiin isaa akkaatuma baay'inaa fi xiqqeenna isaatiin madaalama. As biratti obboleettiin teennaa firaashii 6 qabdi. Tiraasii ammoo 18 qabdi. Firaashii jechuun firaashii isa kana. Kan irra taa'an kan argitanii kan irra taa'an kun tokkochi isaa dheerinni isaa meetira 2 jechuudha. Tokkochi dheerinni isaa meetira 2, lama immoo meetira 4, 6 jechuun meetirii 12 jechuudha. Mana saalona bal'aadhaaf ta'a isa 6 qabdi jechuudha. Kan irra ta'an kana 6 qabdi. Akkasuma ammoo tiraasii kana jechuudha. Tiraasii makaddaa irkanfamu kan argitanii isa kana ammoo 18 qabdi obboleettiin teennaa. Beef tiraasii kana ammoo jechuudha. Xixiqqishuu beef tiraasii kana ammoo firee 8 qabdi. Abbaa 8 qabdi jechuudha. Isinii gala firaashii 6 fi tiraasii 18 fi beef tiraasii 8 jechuudha. Akkasuma galuutti isin himaa maamiltoota kiyya. Gatiin isaa 39 fi 300 jechuudha. Gatiin isaa 39 fi 300 jechuudha. Ammoo yoo firaashii 3 fi 4 fi tiraasii 12 gootanii beef tiraasii ammoo akka obboleettii teennaa hikma san 4 gootan ammoo 25 fi 100 meeqa dhufa. Dibashamoo akkam dhufaa naannoo isaan dhufa jechuudha. Hedduu bareedaa walumaa galatti gatiin isaa akkana fakkaata jechuudha. Gatiin isaa baay'ee qinnaashidha, baay'ee bareeda. Sababni isaa kun waan baay'ee ta'eef kun baay'eedha argaatanii firaashii 6 qaba, tiraasii 18 qaba, beef tiraasii 8 qaba jechuudha. Baay'ee waan ta'eef 39 fi 300 jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Ittaansa rakabootii dimlaayitii hedduu bareedu kana jechuudha. Rakabootii kan argaatanii baay'ee bareeda maashaalladha. Saayisiin isaallee saayisii guddaadha jechuudha. Hedduu bareeda. Siinii 12 guutuu ofirra qabate. Bootaan sukkaara masqamaca kaa'atan humni illee irraa nama hafa jechuudha. Maashaallah baay'ee bareedaadha. Namoonni jechuun barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Hedduu bareeda. Maal kana qofa siinii jechuudha. Siinii ajaa'iba siinii hedduu bareeda jechuudha. Siinii kwaalitii taate siiniin kun hin haqatu jechuudha. Siinii kwaalitiidha. Siinii kun siinii haqatu miti. Maashaallah siinii bareedaadha. Siinii kana yeroo baay'ee itti dhugiinsaaf osoo hin taane bakka osoo akkanuma bareedumaaf keettanii homatti akka jiru jechuudha. Siiniin kun siinii kwaalitiidha. Qixxanya guutuutti ta'ee isin hima siiniin kun siinii kwaalitiidha. Wanta itti fayyadamee argeef jechuudha. Siinii kana hanga bitaa dhiyaan 6 jechuudha. 6 garuu siiniin sunillee bareeduma akkanaa kana jechuudha. Maashaallah baay'ee bareedaadha. Siinii kana nama 3 bitee jira natti fakkaata. Yoo dongoruu baay'ee nama 3 bitee jira. Namni itti fayyadamee galillee tokko 3 kan keessa nam tokko hin jira. Siinii kwaalitiidha. Bareedudha jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan siinii kana bitadha. Rakabootiin kun 4,000 jechuudha. 4,000 kana meeshaa akkamii wajjin namoonni baay'ee warra siinii kana wajjin gurguramtu fakkaata. 4,000 kun saarvisii kana hin dabalata. Saarvisii kun giraamsaa keessa masaafii naan argitanii saarvisii kana hin dabalata. Kan hixaanatti naqan kana hin dabalata. Akkasuma ammoo kan jabanaan irra taa'u kana hin dabalata. Argitanii isa kana hin dabalata. Maandajaa kanallee hin dabalata jechuudha. Maandajaa kanallee dabalata walirratti birrii 4,000 jechuudha. Siiniin garuu kophatti namoonni bitachuu barbaada. Siiniin kun gatiin isaa guddiidha. Akkasuma siinii kwaalitiidha. Qixxanyaa guutuutti ta'ee himaa siiniin kun waan haqatu miti. Siinii kwaalitiidha argitanii siiniin kun siinii kwaalitiidha jechuudha. Siinii bareedaadha. Garuu gimmaasha isaa illee bitachuu hin dandeessanii gimmaasha isaa irra darsan isaa osoo bitattanii irra bareeda. Inni kun waan haqatu miti jechuudha. Hanga fedhan yoo itti fayyadaman waan haqatu miti. Garuu bareedumaaf osoo yeroo baay'ee siinii biraa bitattanii jechuudha. Siinii yeroo namni itti dhugu siinii biraa bitattanii kan ammoo geexiif kaa'atanillee irra isin fayyadde jechuudha. Siiniin kun gatiin isii birrii 7,000 darzan isi jechuudha. Kana yoo siiniin jedhu siinii biyya keessaa miti siinii Dubaayiiti jechuudha. Siinii Dubaayiiti yeroo baay'ee rakabootii Dubaayii isa wajjin gurguramti. Obboleettiin teenya garuuyyuu rakabootii kana waan barbaaduuf si rakabootii kana wajjin naabiti naan jettee jirti waan ta'eef kana bitee fi maashaallah akka walirraa bareedu argitanii siiniin kun 7,000 jedheera. Itti aansee ifama guddaan irraa ta'a.
meeshaalee maannoo firmuuzii kana jechuudha. Firmuuziin kun akkuma sana argitan kan firmuuzii bareedaa ajaa'ibaati jechuudha. Kana isinii dhiyeessinee jira. Firmuuziin kun seeriidha. Seeriin kun firee lamaa isaati jechuudha. Firee lamaa isaa argitanii baay'ee bareedaa maashaallah. Firmuuzii kanallee namoonni bitachuu barbaadan bitachuu hin dandeettanii. Maashaallah firmuuzii baay'ee bareedaati jechuudha. Gatiin isaa birrii 5,000. Ittaansi jabanaa kana jechuudha. Makarajii kana. Makarajiin kun maashaallah makarajii baay'ee kwaalitiidha. Waa baay'ee qaba. Kanaan durallee isinii bitee jira jechuudha. Maxalayaa karaa keessaa qaba. Hedduu bareedaa kwaalitiidha. Karaan isaallee bareedaadha. Litiriin isaallee tirii guddaadha jechuudha. Litiriin isaallee guddaadha. Kwaalitiidhaallee baay'ee bareedaallee kwaalitiidhaallee ittaansi ammoo distii kaasiyoodha. Distiin kaasiyoon distii bareedaadha jechuudha. Akkuma isin argitan kana distii bareedaa furdaa orijinaalii ta'e san jechuudha. Gatiin isii birrii 8,000 fi 500 galtee jirti jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan 8,000 fi 500 kwalitii isaati jechuudha. Ittaansi baatiraa daabbooti. Baatiraa daabboollee kun akkuma isin argitan kana baatiraa kwalitii ta'e jechuudha. Sababni isaa akkuma isin argitan kana jechuudha. Sookaan ifaa walirraa ikoosanii jechuudha. Baatiraa ikoosanii ta'ee kwalitii isaa jechuudha. Meeshaalee isaa hundee qabate. Baatiraan ikoosanii kun gatiin isaa 17,000 jechuudha. As biratti itti aansee televiziyoonii abbaa 32ti. Televiziyoonii abbaa 32 meeshaalee ofii guutuu qaba jechuudha. Meeshaalee isaa wajjin 17,000 fi birrii 700 jechuudha. Dishin isaa guddaadha. Dishin isaa yoo xiqqaate gatiin isaa hin qannashaa. Dishin isaa kunillee guddaadha. Televiziyoonii kwalitiidha. Abbaa 32 jechuudha. TV abbaa 32 kinooti. Meeshaalee isaa guutuu of bira qaba jechuudha. Kinooti meeshaaleen isaa hunduyyuu as keessa jira jechuudha. Dishin garuuyyuu bootaan naa kan qabeena odeeffannoo dishin isaa guddaadha. Akkasuma immoo lisiifariin kun gold star yoo ta'e kwalitiidha. Isin himee jira meeshaaleen kun waan illee as keessa jira jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Gatiin isaa birrii 17,000 fi meeshaa isaa guutuu wajjin jechuudha. 17,000 fi birrii 700 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitachuu hin dandeettanii. Meeshaaleen kun akka maal kana qofaa miti kennaa obboleettiin kennaa hin galaa jirtu waan ta'eef diriyaa bitii lafa naageessi maatiitti naan jettee diriyaa baay'ee qabdi jechuudha. Diriyaa firee 8 qabdi. Argitanii diriyaa kana firee 8 qabdi jechuudha. Diriyaa firee 8 kirooti. Akkuma isin argitan diriyaa baay'ee qabdi jechuudha. Diriyaa firee 8 fi hin hodhisiisne akkanumatti maatiitti raa kenneen aan jettee firee 8 qabdi. Fireen takkattiin keessaa hin babbanu. Fireen takkattiin meeqa isiniin jedhee birrii 4,000. Isin firee 8 waan bitattee jecha firee 8 waan bitattee jecha gatiin isii qannasee jira. Firee 8 akkana fakkaate jechuudha. Isin firee 8 bitatte. Warroonni firee 8 bitatan gatiin isaa isin qannasa. Firee 8 bitatte birrii meeqaan bitatte hojjetan firee 8 kana 3,000 fi birrii 800 bitatte. Firee tokko calaatti birrii 200 qannasee jechaadha maashaallah. Astaayii baay'ee qaba jechuudha. Warroonni akkasii baay'inaan bitachuu barbaadan gatiin isaa isin qannasa. Sababni isaa boota baay'inaan dhaqee waan isin bituuf jecha birrii 200 qannasee jechuudha. Fireen tokkochi 3,000 fi 800 isin jedheera. Isaa baay'inaan jechuudha. Firee 8 yoo ta'e maashaallah baay'ee bareeda. Maqarabaa qaba, gogoraa qaba, diriyaa qaba. Waa sadii isaati jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Hedduu bareedaa akka ta'e jechuudha. Maqarabaa isaa isin mul'isa jechuudha. Keessaa baasee hedduu bareedaa akka ta'e jechuudha. Maqarabaan isaa kinoo kana jechuudha. Baay'ee bareeda. Maqarabaa akka nama uffadhee kanallee yoo barbaadan jechuudha. Maqarabaan kun guddaadha akkuma isin argitan kana. Maqarabaa akkana kanallee yoo barbaadan isiniif bita jechuudha. Warroonni dura biteef illee baay'eetu iyyuu jira. Warroonni barbaadan ammallee isiniif bita. Inni kun maqarabaa isaati. Maqarabaan isaa kunillee laafaadha. Shaamaa namarraa loo husanii miti argitanii akkuma barbaadanitti uffatanii maqarabaa isinirra dhaabatu jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda waan ta'eef akkanatti illee uffatanii isinirra dhaabatu jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Nama guddaa qofaaf osoo hin taane ijoollee shamarraniitiif illee namni hedduuf illee hin ta'a jechuudha. Maashaallah baay'ee bareedaa ta'e. Inni biraa gogoraa kana jechuudha. Gogoraan kun nama hin hodhisiifamne. Sababni isaa nama sanirra mattaramee waan hodhisiifamu jechuudha. Nama abbaa barbaadee ta'a jechuudha. Argitanii nama dheeraa barbaadee ta'a, nama bal'aa furdaa barbaadee ta'a jechuudha. Sababni isaa nama sanirra mattaramee waan hodhisiifamu jechuudha. Garuu osoo hin muramin illee yoo hodhisiifame abbaa fedhetu iyyuu hin ta'a jechuudha. Warroonni hodhisiifachuu barbaadan illee osoo hin murin isin hodhisiisuu hin dandeenye akkasuma immoo abbaa barbaadee ta'a jechuudha. Argitanii maashaallah baay'ee bareeda jechuudha. Diriyaa yoo dheerate illee bal'ate illee hin fokkatu hin bareeda waan ta'eef akkana fakkaata. Firee 8 fa'aa warra bitattan isiniif qannasaa meeshaaleen kennaarraa akkana fakkaata. Yeroo jaallattan keessan dubbisuu hin irraanfatina. Eessatti ta'uu jettan anshaashamannee jira. Garuu naannoo isin barbaadan guutuu keessan isiniif kennaa. Nagaatti horaa bulaa.